kaachirraa hafe adabeta kaachirraa hafe taphni akka duraasan ama gariin namaa maal jedha beektaa ciise ibaluu faadhu faayidee eega waggaa 15 dha wal ijaarree dhufna kaafaa amma bas kasaartee gara deebitu dhabdee bakka jettee jechuudha bakka yeeti inni wadaadar Addis Ababa irratti akkasii bar Finfinnee jedha katabaa sanume Finfinnee ta'u irratti illee filmaata kana seennee dorgomnaa wallahi jed amma abbichuu wiliis ni gabbaasa boordiin filmaata dorgoma shaneedha akkoo Daawud Ibsaadha wilii ulaagaa lafa keetta hogganni keessammeeti miseensonni keessammeeti taphni hin jiru kolkollee isini galee akkanumaan ori'anii siyaasaa kalee ati cambitu gartee naftanyoonni waa hunda si qalama si dibdee oli gassi ooftuu miti yaadda ulaagaa guutuu qabda gartee ati Finfinneetti dorgomtee Oromiyaatti dorgomtee maan dorgomne Oromiyaatti akka kasaarte beekta takka takkatti isin raaqicha Mustafaan Gabbayyaa amma kaafaa hojii teessan takka takkatti eenyu akka turtan akkaataa ilmaan Oromoo kaleetti nyaachaa turtan nadhii gammadaa fa'aa fiddan dur Oromiyaa keessa deemtanii dorgomuu illee taphni akkasiin jiru ni beektan waan daladdan beektanii Finfinneetti dorgomtan wallaahi Oromiyaa maan dhaqinaa reegad maaltu sin dhoorgadha Oromiyaa keessa eesin kaagartee ummata iyyuu iyyaa jirtan qabsaa'ota iyyuu sin Finfinnee mootummatu jira abbichu jira maa ummata keessa gadi hin bu'ina achi gadi maa gadi hin bu'ina kasaaraa keessa laala cinaa dorgomuun ni jira ammoo magaalaa takkatti qofa laala ummata sammuun isaanii dhiphoo Oromoo himattanii seenaa Oromoon balleessinaa Oromoon hayyuu qabdi beekaa qabdi saba guddaa kana gartanii maqaan balleessinaa hadda baroorra isin hin geenne warri innaat paartii jinni paartii fi aayyoo paartii fi daaddaa paartii norraa amaaraa bar bakka hunda seentee riphistee isin eeggachuu jirti ergamtoonni ta'e nagar nuu seenti jette isin yaabbattee gara keenya gayyaa'uudhaaf bakka biraatii dhuftee gartee uummanni birii Finfinnee keessatti miti naannoo ofitti dorgomaa jira isin olii gabbaddanii namcha kaan ariitanii eenyuttanii jawwee ariitanii baqqalaan baqataa ta'e maraaraan tokkochi jaarsi gartee dhabee olii gad deemaa jechuudha uffisuun jirtan mee duras deebi'aa ta'a akka paartiitti kora sabaa godhaa heera keessan sirreeffadhaa jalqaba waan ufiifuu hin jirre waan hin jirre bar waan hin jirretu akka nama harki asiccitee miila ciccitee gartee bofa mataa dhaanii mataa irraa muranii eegeen sossootu jechuudha isin bofa bar bofa gartee bofa mataa irraa muranii isin meeti hogganni keessan hayyu dureen keessan eenyu itti aanaan eenyu barreessaan eenyu waan ajaa'ibaa agarree bara zabana kana ammoo sabni keenya baga isin arge ummanni Oromoo baga isin arge ummanni addunyaa baga isin arge paartii waggaa meeqa umrii inni laakkee hagadhaatti iddirii dubartiin ganda keessa dhaabbattee illee hin ga'u jechuudha iddirii dubartii kagartee dubartiin buna dhuguuf walitti dhuftee hadha buna ebaluun irraa dhunnaa borochii dhunnattee lafa keetti seera qabdi jechuudha sinii jettanii maal kana daraddartee qeexamaa jettanii marga kana haftee sardoo ixaan ofii as keettee seeraan waa hunda bareechifattee achi teettee gartee corachaa oolti jaartii dubartii taawwan garte haati baluu akkas taatee abbaan sunuu bar siyaasaa guddaa isaanii dalagattee kaaman namaa diigdee maal gootee galta gasillee dadhabdanis iddirii ganda keessaallee hanqatte siyaasaan teessan ufiyyuu waliin galle maal biyyaa waa godhu deemtan warra waraqaan gartee wal geggeessu warra gartee mallaqaan miseensa horatu Jawaar Mohammad OMN gurguratee gootanii kiishaa boochisaa irraa fuutanii gaafa xiqqoo jettanii si ariine deemettanii birrii kennuu didamu. Meeshaan illee nu ibsa waliigaltee keessan akkamii waliigaltan hin dabala jedhee waggaadhaan birrii kafala dheeqara. OMN gurguratee waajjira OMN gurguratee saba Oromoo irraa waan mulqe guutuu si gurgurateeti cinaadhaan baqqalaa garbaa horii irraa fudhatee seese kaagartee Daawud Ibsa eenyu Maraaraa Guddinaa quban qabne. Waan seenaa keessaan hin daganneef na ajaa'ibsiistu keessa Maraaraa Guddinaa intarvii godhanii akkamitti Jawaarii ofii dabaltaa miseensa keessan ta'e hin jennaan ijoolleen natti himtee jedhe Allahu akbar yaa rabbi nu salphisin ani bara yeroo garii yeroo laalu warra Jawaarii kana faarsu fi kaafaa'oo tanallee maqaa dha'u maal arga beeytu mee ilaala garaagarummaa warra kanaa maali Maraaraa Guddinaa abbaa kaafaa'oo amma gariin nama kaafaa'oo eenyu dhaabeeyyuu hin beeku bar kaafaa'oon ka Oromoo isa gariin nama kaafaa'oo akkatti dhaabatte beektaniis eenyu dhaabe kaafaa'oo beekte sabaa sablammoota bar kaafaa'oon dhaaba Oromoo ta'uu beektu si hin beeku gariin nama bar kana lafa yaa'ee bar mataan nyaataa jala rakkanne bara wallahi bar rakkanne namni osoo waa takka hin beekne gaduma ba'ee siyaasa harkaa'ee camba barbee qabda waan takka qorattee eessaa dhufe maal jala deemaa jira eenyu ebaluun kun namni bar namaa yoo itti dhufe abboo nagaa akkam fayyaa eenyu maqaan kee ka eenyuti ka ebaluu ebaluuti warra kam gosa kam
eessa deemta maal jedhee gaafata namni karaa deemuu dhufe bara. Oromoo waan kana maaliif barte ban nama Oromoo siyaasaa beeku hin jiru. Ganda keessan hin beeknu ani naannolee an keessa deemu Oromiyaa keessatti illee yoo itti dhufte Boorana Gujii faa keessa illee ture. Booranni yoo itti dhufte babaara akka nagaa ol gaafatanii karaa irraa godhanii mee abboo sooqiddoo tamboo jedhanii kennee as jala ol kaatanii karaa irraa godhanii gurri ambaa maaltu jira ol gaafata. Warra eenyu yeroo balee eessa deemta achi deemi. Gurri ambaa maaltu jira jedhan odeessa ol fudhatan laal information change information wal jijjiiratanii jechuudha. Eegasii wanna jirtu akka fudhatanii yoo namtichi hajaa deemas keessa hajaa ol baasan yookaan maaliif ol gaafatan beektuusi namni si dhufe sun nama badaa waa balleessuu deemu yoo ta'e warra eenyu akka ta'e eessarraa akka dhufu gaafa waa galan bar namni sun akkas naan jedhee dhaqqabaa nama san laal haga siyaasaadhaan uummanni keenya fagaate kuun warra eebaluutii ganda sanii deemaa yoo shakkanniisu bar namni sun yoo milisee arge loqodaa wal beeka uummanni naannoon wal beeka ilma eebaluutii wal beeka eessaa dhufte eessa deemta naguma deemta malaan gaafata bar informationii namni ijaar hin jiru. Hagas wal bara uummanni keenya siyaasaa beeku. Arda yoo dhufe dirgim jennaan namuma tokko gaabbichuu arrabsu argeenaan seene garte akka jawween garte ol fiigee Oromoo jechaa ture kalee bar Oromoo jechaa ture. Oromoon akkas taate maadiyyoon akkas taate asuma garagalee marshii takkattiin girrisaa baandaa harkaa jijjiiree Oromoon garte amma amaarri jedhee maal ta'u gabbaye kiliir qulqulluu amaara. Ibin amaarra akkasii booyee gartee faandoon faarsine jechuudha. Namni haga gartee Jawaar Mahammadii naftanyaa duratti faarse ani dhagarre jechuudha. Uummata biyya keessa taa'eeti waan yaadunaatte balaa isatti wajjin gammadde biteenyi waliin gaa harkaa bikaan isaan gaa harkaa bikaan gahuu irratti kararratti wareegama malee sodaa uummata kana barsiisu isinillee dhiisa waan akkanaa isinitti Gowwaa guddatti oofitee ijaaraman itti yaa. Jiraatu qabsoo jiraachisu. Wanni akkasii hin wareegamteen aarsaa kafatteet qabsoo uummata jiraachisu. Amma booda namni Oromoo Oromiyaa keessaa bahuu hin qabu hin danda'u. Uummata keenya keessaa hin baanu. Ni dhabna, ni wareegamna, ni gubanna. Nurratti immoo lafee keenya irratti dhiiga keenya irratti kabaja uummata keenya biqilchina malee eessinee sodaa barsiifne biyya keenya akkatti dhiibuu hin goonu. Uummata biyya girrisaa baantaaf gowwaa fayyaalessa argatee ibidda dhaqee ta'uu fi jaarmaan dhaqeetiin saanduuchi nyaachuu jira. Fayyaalessi asii taa'ee Jawaariif jecha guyyaa kana gartee Jawaar qaate ibiddas naqee si biraa liitte gowwaa ijoollee daa'imman karameellaa harka kaanii argatanii ibiddan naqee inni saniin gartee kolo galtummaa gaafachuu jira. Asii wal turkisu jira fayyaalessi ganda keessa deeme. Gartee asii hin bu'a galgalaa kanama gartee manguddoon isaanii illee gartee xiqqaa guddaan bara warri isin hayyuu keessa fayyadamu. Politikaa dubbate naan hin jeena jara keenya rakkoo uummata keenyaa irraanfachuun qabnu as jirraa biyya tana jirraa uummanni keenya exaggerate godhuu iyyaa miti. Amata 500 keessatti waan uummata keenya irra hin gahiniitu har'aan tana irra gahaa jira. Haalli jiru kun yoo Profeesara bara amata 500 inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna. Inna lillahi wa inna waggaa 500 waan ummata keenya irra hin gayintu addarra gahaa jiraa jedhe. Dhugaa isaaniiti. Profeesar dhugaa keessa wallaahi. Dhugaa keessa takkaa dhugaa isinii galcha maali beektu dhugaa takkaa ummanni keenya waggaa 500 tana quban qabu. Waggaa 500 ummanni keenya gabrooma waggaa 100 boyi beeka miliiniki achiin dura Oromoon sirna gadaa ofii bulchaa turte. Ta waggaa 500 tana makarraa fiddanii kitaaba eenyuti kan isaan irraa afaan hiikanii Oromiffaa barreessan tokko isarraa argatan nan fakkaate Oromoon harki illee cite harmi illee cite seenaa addunyaa keessa namni hunda beeka. Jilmaan illee rashanamte miiliyoonni 5 dhumate Oromoon seenaan kala fakkaatu. Aseewwan kan fixan jechuudha. Takkaa jedhama guddoolleen gabba ilaala. Bar warri kutaa laakka'e kunii fi bishaan alaa une xiqqoosii. Scholarship kanaan haa akka feetaa xiqqoosii gartee waa warraa tana liqimsee bes warra ta'a. Warra ta'a jechuudha. Wallahi rabbi isinitti naaf rabbi najaa isin haa baasu wallahi. Rabbiin najaa isin haa baasu jechuudha. Kaafaa'oon duuba gurbaa Jawaar jettan kan akkasi kuchisiisteeti jawween kan kee ala keessa lixee amma maal jedha? Amaarri inni itti mamarrachaa ture. Amaarri har'a Jawaarisoo itti mamarrachaa jiru. Amaarri suni
Saggaayis, Jawaaris, Abiyyinis, Lammaanis hundinuu diina Itoophiyaati. Hawwatiinummaan amma tunniin martinu Oromoon Amaara fixaa jirti hundinuu jaartiin kanaallee Amaara bara. Amma keessin abbichuun jettaniif taabbichuudha sabaa sablammoota. Jaartiin Tsaggaayee Dr. Tsaggaayee illee Amaara hundinuu jaartii Amaaraaf jalaa qabdi. Wallahi ummanni wallahi rakkoo ta'e tun Rabbi rahmata nuu haa godhu. Wallahi wanni saba keenya irratti deemaa jirtu ummanni kun cinaadhaan qaamni isaanii harka 175 ol warra jechuudha. An ummata Amaaraa tuquufii miti. Ummata kana isin dhattanii seenaa warraa gaafattanii qorattanii Amaaraa jechuudha. Ammoo deebi'anii waan jedhan viidiyoo takka odiyoo jiraatte isin garsiisa. Kajawween gartee akkanatti ummata Amaaraa kana balaaleffatuuf an Oromoodhaa Oromoof du'aa saba kiyyan gurguradhu warra miliinikii fa'aa akkana godhanii jedhu hadha kaa birgeedii miliinikii ta'e inni nun. Jalee birgeedii miliinikii kilee qulqulluu ta'e gabbayee jawween jechuudha yoo jiraatte isin dhageessa inshaallah. Ka inni gartee kaleessa akkasitti namni mana Amaaraa dhaqe namni gartee warra miliinikii walii gal gartee siidaa miliinikii achi keessa kaahee takkaa nuufafna gartee jedhu hadha gaddeebi'ee faannoon qabsaa'ota haqaatii warra saba kanaaf warra Itoophiyaadhaaf qabsooftee namni Itoophiyaa matanaa gartee duratti nuu fidu faannoodhaan hin jedhe jechuudha. Obbo Jawaar. Dhiifama dhiyoon jiru inshaallah haasaa keessatti yeroo biraa isinii fida. Mee saniin duratti walaloo mucaa lafaa dhufaa kanaa irratti buufnee inshaallah sagantaa keenya seenne inshaallah. Mee abbaa dhabuusi. Jirtu warri kaleessa garaaf jechaa turtan waan meeqa biyyattiif gadda malee araama jettan seeqa har'a homaa callistan warri miidiyaan gootaa mee takkaan sin barbaade afaanii fudhaa footaa abbayyaan gurguramee garaa kutadhaa firaa namicha haala tolfatee kanaadaa seenuu jira akkuma jechaa turtan waan sobaa caaffattanii maa dhiifaman jennereerra muqaanfattanii Itoophiyaan kaleessaaf ishiinarraa adda adda harka Oromoo waan jiruuf dhugaatu keessaa madda. Warri kaleessa hannaaf da'oo godhatan teessoo jaarraa ammaa fagootti addaatu akka jeebsoo inni akka kaleessaa fakkeessanii durooman hirbuu sabaa gurguruuf alagaatti michooman michoomtus alagoomtus dhugaatu galmagaa wantan jechaa jiru kun hattuu qofattadha an umurii koo kana 60 yookaan 100 bara koo kan tun godhu ganda halagaaf sirbaa kanas haa ta'u sana baga gammaddan qomoo adawwaa lammaffaadhanas bahe ilmu Oromoo gaafa inni dogoggore ittimuu qajeelchuudha malee gandattiin kaan nu cidha Oromaa bareechuudha lakki abbaan jedhe immoo haatumu dibbee dharaa kunoo akkuma kana dhugaan galgala gala iraasuu guddaa duuba na offolcha maaliif wanni hunduu ragaadhaan taati abbaa malaallee takkatti nageessu leencicha Oromoo mee kaafaaru gurmaa'ee tokko ta'uu harakkatu malee bittinnaa'ee immoo hin badu. Jaarraa tokko guutuu carraaqqiin godhame akka Oromoon hin banne agarsiisee jira. Maaliif Oromoon arba waan ta'eef. Arbi hin kufu kufnaan immoo hin ka'u. Arbi hin kufu duwwaa osoo hin ta'in arbi gogaansaa hin nyaatamu hin ciniinamu. Leenci deemee ciniinnaan ilkaan tofa malee foon irraa fudhatee deemuu hin danda'u. Kan Oromoo yaalee hunda akkasi. Garuu immoo yeeyyiin jira. Kun ifatti himamuu qabaa jechuudha. Yeeyyiin maal godhaa? Arbi gaafa deemee mana fincaanii taa'u duubaan utaalee galuudhaan keessaa nyaatee fixe kuffisa. Waa'een tokkummaa keenya akkasii jechuudha. Keessaa nyaatama. Kan suuqame baay'eetu jira. Kana ilaalcha qaraa sirreessuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Waa'ee dhuunfaatiif jiraachuu, waa'ee fedhii dhuunfaa afarsuu keessaa baanee gaaffii waliigalaa gaaffii uummataa kaasnee deebisuu akka dandeenyuuf rakkoo jiru sirriitti baruudha. Yeroo biraa uummata bal'aa, dachii bal'aa, potenshaala guddaa kan qabu jenna. Amma sanatti qabsoofnee fedhii faayidaa uummata kanaa maaliif guutuu dadhabna wayin immoo deebi'ee waa'ee hiitaa jechuudha. Oromoon agartanii akka dubbatu leenci dhugaa jirtu gartee saba kanaaf yeroo bubuqqisee lafa kaa'uu jechuudha. የሆነ ሰው ቅሞ ጽፎታል። እናንተም ከፌስቡክ ሰምታችኋል። እሱ በጣም ዱዌል የሚያደርግ ኃይል ብዙ ነው። ሮድማፕ የለም፣ እንሄድበት አይታወቅም፣ መድረሻችን አይታወቅም። መድረሻችንም ያው ሰማይ ቤት ነው። ሮኬት ከምድር ወደ ሰማይ የሚያደርገውን ጉዞ የሚያደርገው መጀመሪያ
Kanaaf akkasi KFO fi waan kana maraaf innee KFO waan isiniin jennu bakki isin jirtanii bakki biyyattiin jirtu dachi ibsame jechuudha. Isin bakka biraa jirtanii biyya immoo bakki isin jirtan bakka biraati bakki biyyi jirtu ammoo bakka biraati jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo hundi keessanuu namni gartee kaa dhugaa harkaa qabdanii namni gartee haqarra dhaabbattan baga gammaddanii maaliifi biyyi tuni KFO fi warri ammayyan kun xiqqoo isii waa isin dhageessee naartariirra jala waan abbichuu duduulaniif xiqqoo isii isin dhageessa. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbi haadha sadarkaa kana dhugeessa. Warri garii wanni gartee nama kan dhabamsiisuu deemanii fi wanna guddoo takka isin dhageessee sagantaa kennana goonee cufannaa jechuu inshallah. نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة الرحمن لا يمسلين الله سبحانه وتعالى وقدس علي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وردت لكم الإسلام دينا ني مسلم سلام كم ولا مسلمين عن إسلام وأنت إلى إسلام سلام ربي سيأقول ربي شوفي ربك سني سيادة بسولين كلامه يا جاكنا كي كم قوناري وصوتول تياتو ما قبّاتي قرتي أني مسلم أتيت مللا بتيس لان وجي مسجد رفتي ثلاثة ربي سني اللي خيرني دندا ربي نكر السيادة بسوي شغلتني. يا يتقفّن مرات يلا بتسكتوا كاجر ما مني قفّن. يني قد يترجم سير فنت ميوان. تسكتوا أجراتشون نكفّاتشون بتاعك مرتاحشون كيف تقول موجاتشون قرب بسلام منور مكان. بزوج رمضان ሲገባ በከፍተኛ ደረጃ ደስታ ይሰማቸዋል። እስላም የመጀመሪያው አያ የወረደው እኮ ኢቅራ ነው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማዕድ ለማጋራት ሲያስተምሩ ቡኻሪና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ለሁለት ሰዎች የተዘጋጀ ምግብ ለሶስት ሰዎች ይበቃል። ለሶስት ሰዎች የተዘጋጀ ምግብ ደግሞ እንዲሁ ለአራት ሰዎች ይበቃል ብለዋል። ይህን የነብዩን አስተምሮ ብንተገብር በምግብ እጥረት አንድም ሰው ወደ ጎዳና እንደማይወጣ ምንም ጥርጥር የለውም። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሳቸው ምልከታ ራሳችንን መቆጣጠር መቻል ታላቅ ቦታ ከተሰጣቸው ተግባራት መካከል አንዱና ዋነኛ ጉዳይ መሆኑን እንዲህ ሲሉ አስተምረዋል። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፍትህ አዋቂነታቸው በመልካም የመንግስት አስተዳደር ስርዓታቸው ምክንያት ኢትዮጵያውያንን አምነው ልጆቻቸውን የቅርብ ዘመዶቻቸውንና ሰሃቦቻቸውን ጨምረው ወደኛ ሰደዋል። ኢትዮጵያውያን በመካከለኛው ምስራቅ ታሪክ ውስጥ በእምነት አስተማሪነት፣ በሀገር መሪነት፣ በስነ ጥበብ አዋቂነት፣ በንግድ ታላላቅ ቦታዎችን ይዘው መኖራቸው ይታወቃል። እስላም የመጀመሪያው አያ የወረደው እኮ ኢቅራ ዱበ ዲፈማ ቪዲዮን ዲቆኒ ዴራቲ ዲፈማ ሰገንታ ከነደ ማሊፍ ከነ መርስ ኒፊ ደበይቱስ ካራ ኬሰ ዱፍነ ላል namni muslima taate la ilaha illallah muhammad rasulullah mootummaa kana radduultu namaani mita rabbiitii waliin qopheeffadhu haa waan deebistu warra sin jala yaatan warri jawaar deeggartanillee yoo jawaar bakka takkatti nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam maqaa alayhi salaatu wassalaam jedhan akka jibduu fidi inumaa maammadoota didiqqoo jedhee maqamaa nabi rabbi kana alayhi salaatu wassalaam bakka dhoorguudhaaf tattaafataa ture jechuudha. Gaafa muuchi ministeeraa gaafa wanni guddoon kun kaatee kaa wanni kun haasa'oota paarlaamaa irra bakkoota adda addaa akka bakka Nobel Peace Prize itti maqaa rabbi sallallahu kaasee jira. Bakkoota hedduu jechuudha Ameerikaatti, biyyoota Arabaatti, biyya keessatti, walgahii musliimaa irratti bakkoota adda addaatti kaasan muuchi ministeeraa baay'ee. Kuni wanna musliimaa qofa irratti miti. Maaliif kana mara keessa deemne rakkoon Itoophiyaadhaa wanni kana sii tuquu fi gosa qofa irratti miti amantii irratti guddaan isaa. Rakkoon sun hadha cabxee gara amantiitiin dhufuu dadhabanii musliimaaf kiristaanaa walitti oofuu waaqeffataa pheenxee protestaantii jedhanii tokko hin danda'anadha. Pheenxeenis protestaantiinis waaqeffataallee musliimnillee ortodoksiillee hunduu mirga qaba. Namu hadha nam tokko waa himatu hin jiru.
Ati peente baatee waan barbaadde daladde. Ati musliima baatee waan barbaadde daladde waan amantiin keessi yaajjabe. Ati ortodoksii bakka tana diqqoo bireekii qabaa. Ortodoksiin amantiitti baabilii amantu waan fee daladde jechuudha. Taanii miti. Ortodoksii siyaasaati miti. Ortodoksiin lama. Ortodoksii siyaasaa as keessa hin galchu. Dhagaa gaariitti. Ummanni Oromoodhaa amantii kiristaanaa qabdeelee bakka tana dabaafadha. Ortodoksiin lama tokko warra baabilii amantii saniif gartee kiristinnaa isaanii oofatu. Kun dhiifama haa godhaa isin kana keessa jirtan. Warri nu jennu kam ortodoksii siyaasaati. Akka warra Jawaar Maamma kana gartanii. Jawaar amma dhiyoo qaba daran. Jawaar Maamma fakkeenyaaf haasaa isaa tokko jira. Dhagaa isaa usulii ilaalee fida. Kamaal jedhu inni haati tiyyaa tuulamaa kiristaanaa abbaan kiyyaa arsiidhaa islaama ture jedha. Waan islaama ture jedhu kanan beeku ture jedha. Bakka sanitti nama baasillee nan godhina ture haati manaatiyya kiristaanaa kana mul'i ol na murtanii moo maalii ol na murtanii jedha jechuudha. Maalii ol na murtanii na qoqqooduu feetanii jedha jechuudha. Dubbiin akkasii miti abbaa kiyyaa. Dubbiin akkatti kaansanii miti. Haati kiyya ebaluu abbaan nu akkasiin federeeshinii miti amantiin. Amantiin federeeshinii miti. Yookaan ammoo federaalizimii miti amantii kan waliin naqanii bulchaniin. Musliima moo kiristaanatti. Waaqeffata moo protestaantii. Waan feetee taphanuu mirga keeti. Garuu amantii walitti federeeshinii godhe yookaan ammoo miiksii walitti godhee takka agartee bayyannatii warri baanu san godhee as fidee isii tanaan hangamanaan kiristaanaa gamanaan musliimaa yookaan jaartiin tiyya kiristaanaa islaamaa abbaan kiyya islaamaa haati tiyya kiristaanaa abbaan kiyya shawaa haati tiyya shawaa abbaan kiyya arsii abbaa kiyya hin daladdu wanni akkasii yookaan ilaal wanni ati mattu kalaan lamullee maatii kan kee keessaasi aan musliim ani musliima or an kiristaana or an protestaantii or an waaqeffata garta akka gad dhaabbattee saba kana maaliif wanni amantiidhaa si beekuu qaban eenyutti yeroo siin dubbatan yeroo si waliin deeman hegere keessa adeemsa deemamu ka gartee biyyattii tana keessa dhufu keessatti namni tokko kan inni ilaallamuun biyya kamitti waati dhatte amantiin kee maalii siin jedhan jechuudha. Amantiin kan kee maali? Maaliif amantii tees gaafatan? Amantii keessan hin beekanii yoo ati yakkallee yookaan gartee amantii kan keerra jettee akkati waan balleessin mirga amantii keetii akkasii eegamu eenyummaan kan kee akka baratamu keessaa siyaasaa keessaa seentutu kiliir ta'ee lafa ka'a. Amma namni akka Jawaarii faati biyya guddatte yoo dhaqe ni rakkata jechuudha. Eenyutti yoo jetteen yoo dhaqee haay jaartiin tiyya kiristaanaa mucaan kiyyallee kiristaanaa ani haati tiyyallee gartee warra ebaluu turte abbaan akkasiin kasirraa filan. Who are you? What's your religion? Amantiin kee maali? Ati eenyu? Am Muslim or am